Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota kiyyaa baga nagaa jiraattan har'allee walitti deebineeti jirra. Har'allee barnoota addaa qabadhee dhufee jira. Marsaa miidiyaa hawaasaa guddaa keessaa tokko irratti xiyyeeffadhe. Marsaalee miidiyaa hawaasaa gurguddaa kan chaanaala adda addaatiin hawaasa hedduu horatuudhaan beekaman kan akka Facebook fi YouTube itti aansee marsaan hawaasaa biraa ammootu Telegiraamidha. Telegiraamiin yeroo ammaa kana hayyoota Oromoo dabalatee hayyoonni addunyaa kana hedduun chaanaala mataa isaanii banatanii chaanaala hin daangoyne kan akka Facebook fi YouTube jechuudha. Hordoftoota hedduu horatanii achirraan dhaamsa walii dabarsan. Marsaa kana keessatti inni kun WhatsApp fi kanneen birootirraa hedduu fooyya'insa qaba. Gareelee keessatti yookiin gruppiilee keessatti hanga 200 olii qabatuu danda'a. Chaanaalli isaa ammootu chaanaalan kiriit yoo gootan paabilik irratti hin daangoyne akkuma Facebook fi YouTube'ti. Maarree marsaa hawaasaa jabaa namni miliyoona 500 ol buufatee itti fayyadamaa jiru kana keessatti qabxiilee ijoo barbaachisaa tahaniin wal isin barsiisu yookiin isin yaadachiisuudhaaf dhufe. Qabxiileen ijoon an isin yaadachiisu kun har'an tanaa qabxii 11 murteessa irratti isin agarsiisuu dhufe. Isinillee akka hanga xumuraa nafaana turtan abdiidha isinirraa qaba. Maarree hordoftoota kiyya kanneen yeroo duraatiif gara chaanaala kiyyaa dhuftan an haa dhufuu isiniin jedha harka banee waan diimtuu san tuquudhaan sabiskiraayib godhaa maatii keenya buleeyyitti makamaa mallattoo bilbilaa sanillee irratti ol irra kaadhaatii oon godhadhaa akka wanti an gadhiise hundi saffisaan isin bira qaqqabuuf jechuudha. Anillee achirraa chaanaala mataa kiyyaa qaba. Leellisaa infoo jalatti yeroo hedduu barnoonni YouTube irratti gadhiifamu hundu achi jalatti illee gadhiifama waan ta'eef jecha kara sanillee maatii keenya ta'uudhaan nurraa qooddadhaan dhaamsa kenna. Amma asumaan gara barnootaa. Jalqaba Telegiraama keessan ni seentan. Telegiraama keessan erga seentan tokkoffaa irratti kan isin agarsiisu akkaataa chaanaala itti banattanidha. Chaanaala banatuudhaaf akkuma fayyadamaa kaanittuu fuula Telegiraama keessaniitti irra ni dhuftan. Sanbooda Telegiraama keessan akkana fuula isaa akkana gad harkistan. Yeroo gad harkistan kara jalaa kanaan mallattoon qalamaa isinii dhufti. Qalama tana ni tuuyitan. Qalama tana akkuma tuuyitaniin waa sadiin kanatu isinii dhufa. Optionaalee sadiin kana keessaa ka jalqabaa gruppii ijaaruudha. Kan lammataa ammootu secret chatii nama barbaadda wayii wajjin haasa'uudha. Inni sadaffaadha ammootu new channel kan jedhu kana. New channel kana ni tuuyitan. New channel erga tuuyitan maqaa channel keessanii barreessii jedha. Maqaan channel kiyyaa fakkeenyaaf leelloo haa jedhuuni, leelloo tuu haa jedhuuni. Leellootu jedheeni jira. Amma asirratti ammootu maal akka hojjechuu deemtan yookiin kaayyoo akkamii akka qabdan yookiin waan akka dhaadannootti kaa'attan wayyoo qabaattan waan san asirratti ni barreeffattan waan feetan. Oromummaa jedhaan. Oromummaa erga jedheen amma kana raayit godha. Erga raayit godhe bifa lamaan kanaan isinii dhufa. Asirratti private channelidha. Asirratti ammootu public channelidha. Public channelii kana yoo godhattan abbaan fedheewu join itti ta'e itti isinii makamee gareen keessan kun garee guddaa hordoftoota hedduu horatu akka isinii ta'u tajaajila. Kun ammootu private kadaan ga'ee isin malee nama hoogganuu hin danda'anii. Kanallee isinumatu hoogganuu danda'a garuu public waan ta'e waan hawaasa guutuu hammatuu jechuudha. Gad dhuftanii linkii ka jedhu kana ni tuuxanii linkii kanarratti maqaa keessan barreessitan. Eeyyin erga kana asiin public godhattanii asiin gad dhuftanii mootuu bakka public link jedhu kanarratti maqaa baasitti katabattan kana barreessitan. Maqaan kun yoo kompiitara irra jiraate yookiin chaanaaliin biraa ittiin banamee jiraate isiniin dhufu. Kanaafuu fuula duratti yookiin maqaa abbaa itti dabaltan yookiin lakkoofsa itti dabaltan. Amma lakkoofsa tokko dabalee didee lakkoofsa lama daballaan yeroo lama tokko katabnaan naa dhufe leelloo waaniin linkii kiyyata. Kun amma linkiin kun linkii itti publikii namaa ittiin erginu ta'a. Amma gaa erga asitti linkii illee kana nuu fudhatee magariisa nuu ta'e hanga lakkoofsi wanti asii isin itti dabaltan kun akkatti yoo jiraate diimaa ta'a. Hanga lakkoofsi itti dhufutti akkatti itti katabdan lakkoofsuma fedhee waan fedhee jechuu qubee biraallee katabuu ni dandeettanii. Erga inni akkatti magariisa isinii ta'e as dhuftanii gara olii kana raayit itti gootan. Raayit erga gootan amma banamee jira. Dirqama nama tokko yookiin nama lama akkatti itti galchi isiniin jedha yeroo duraatiif. Akkatti nama tokko lama wayii itti ni dabaltanii gruppii ta'ee amma inni sun ijaaramee jira jechuudha. Tokko kana fakkaata.
Kun amma laala chaanaaliin sun kiriit ta'ee jira. Kiriit eega chaanaaliin kun ta'e chaanaalii leelloo tuutuu ka jedhu kun kiriit ta'ee jira. Chaanaalii kan abbaan fedhee joo'in itti ta'e itti seenuu ni danda'a jechuudha. Akkaataa admiinummaa isaa fi waan biraa mootuu barnoota biraa keessatti isin agarsiisa. Qabxii itti aanutti dabarra. Qabxiin itti aanu haala akkaawuntii biraa akkaawuntii kana cinaadhaan itti fayyadamtan. Telegiraamuma kana tokko irratti osoo telegiraama lammaffaa gadi hin buufne akka ispeesiis irraa hin qabanne akkaataa itti telegiraama lammaffaa fayyadamtanidha. Ammallee kanallee fayyadamuudhaaf seetingii telegiraama keessanii tuuyitan. Seetingii telegiraama keessanii erga tuuyitan lamaa ol itti fayyadamuu ni dandeettan. Pilaas tananii tuuyitan. Adda akkaawuntii jedha isanii tuuyitan. Yeroo isa tuuyitan koodii biyya isin jirtanii inni pilaas godhe isinii fida. Fakkeenyaan Suudii jira waan ta'eef jecha 966 jedhee waan itti katabe Suudi Arabiyaa jedha. San booda lakkoofsa kiyya itti katabaa. Lakkoofsa kiyya yoo itti katabe mirkaneessima jedha. Mirkaneesseetuma kallattiidhaan banama. Kana fakkaata. Salphaadha waan isin dhibuu miti. Qabxii sadaffaatti ceena. Qabxiin sadaffaan haala miiseejjii dogongoraan itti ergitan yookiin namaa itti barreessitan. Dogongoraan yoo miiseejjii namaa ergitan miiseejjii san irra deebitanii namaa sirreessitanidha. Fakkeenyaaf nama moobkoo jedhu kanarra haaseenu fakkeenyaaf nama kana waa barreesse haa jennu. Fakkeenya akkanumatti keeyboordii tuqee barreessee jira. Ergeefii jira. Miisejjiin kun nama san bira ga'ee jira. Miisejjiin kun dogongorri yoo keessa jiraate dhaamsitti dabalu yoo jiraate miisejjii kana osoo hin hayne miisejjii kana dhufee qaqqaba. Miisejjii kana yeroo akkatti qaqqabdan asirratti dileeti bayaa, foorwardi bayaa, kooppi bayaa, qalamatu bayaa bakka qalamaa kana ni tuuyitan. Wantoota bayan kana keessa qalama kana ni tuuyitan. Qalama kana yoo tuuyitan miisejjiin isin ergitan sun akkatti akka itti sirreessataniif akka waan dogongoraan barreessitan san irra deebitanii sirreessitaniif akkatti isinii dhufaa jechuudha. Bifa kanaan sirreessitanii yoo ergitan miisejjiin kama duraa sanii garuu idiit ta'ee bira ga'ee jechuudha. Nama san miisejjii dogongoraan barreessitan sirreessitanii ergitaniifi jechuudha. Afraffaa haala suuraa ergitan itti ekspardi itti gootan yookiin suuraa namaa ergitan tokko yeroo meeqa sa'aatii meeqa yookiin murtoo itti gootanii hangam akka nama san bira taa'ee nama san biraa itti badu sekiritii suuraa keessanii yookiin wanta isin namaa ergitanii eeguudhaaf jechuudha. Fakkeenya nama tokko waan tokko agarsiisuu yoo barbaaddan wanti sun gara biraa akka hin ergamne yoo feetan namni sun qofti ilaalee akka biraa baduuf suuraa akkaataa itti ergitan jechuudha. Fakkeenya ammallee kanuma ammaa kanarra ni seenaa. Suuraa tokko ni tuqaa mana suuraa keessa dhaqee fakkeenyaaf suuraa halluu bulee kana namaa ni erga. Suuraa kana erguuf wayita as baafadhu osoo hin ergine dura bakka akka sa'aatii tana tuqa jechuudha. Iddoo tana yoo tuqe sakandiileen an itti suuraan sun itti nama san biraa badu asirratti naa tarraaya. Haga daqiiqaa takkaa tayaa jechuudha. Sakandii isaanii filattan. Anamma sakandii lamatti akka biraa haqamu barbaade nama san biraa jechuudha. Sakandii lamarratti ni deebistanii dan jettaniin itti ergitan. Amma namni kun mallattoo tana godhatee jira. Akka suuraalee biraati miti mallattoo tana qaba. Sakandii lama akkuma namichi sun banee suuraa kana argeen suuraan kun isa biraa ekspardi ni tayaa jechuudha. Kunis kana fakkaata. Shanaffaa lakkoofsi keessan akkaataa itti dhoyfattan. Lakkoofsi keessan yeroo isin namaa waa barreessitan lakkoofsi keessan akkaataa itti nama biratti ol hin baane maqaa keessaniin qofa akka bira dhaqu godhachuu yoo barbaaddan as seetingii kana ni tuuyitanii. Seetingii tuuyitanii irra gad dhuftanii ammallee seetingii guddoo tana tuuyitan. Seetingii tana yeroo tuuyitan bakka kana dhuftan privacy and security ka jedhu kan. Privacy and security ka jedhu irra yeroo dhuftan sarara lammaffarra phone number ka jedhu kana ni cuqaastan. Phone number kana erga cuqaastan amma optionalii kana isinii kenna. Who can see my number isiniin jedha. Eenyutu laaluu qaba yookiin laaluu danda'a lakkoofsa koo isiniin jedha. As keessatti everybody asirratti yoo gootan abbaan fedhee namni kontaaktiin keessan bira ga'e laaluu danda'a. Abbaan fedhee jechuudha. Namni illee namaa erga laaluu danda'a. Lammaffaa kanarra kan jiru ammootu my contacts jedha. My contacts kun ammootu nama isin save godhattanii bilbila keessan keessaa qabdan qofatu arguu danda'a. Kun ammootu sadaffaa kanarra yoo godhattan nobody'dha. Eenyullee arguu hin danda'u bilbila keessan. Maqama keessan qofatu ol baya. Maqama keessan irratti isin dubbisuu danda'a malee bilbila keessan achi keessaa baafatu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu asirratti itti fayyadamtan.
Kabiraa ka itti aanu onlaayina keessan akkamitti dhoysuu dandeessan yookiin onlaayina irraa yeroo itti baatan yookiin onlaayina irra jiraachuu keessan akkaataa itti dhoyfattanidha. Onlaayina keessan akkaataa itti dhoyfattan bakkuma amma jirtan privacy and security ka jedhu kana jalatti lammaffaarra sadaffaarra kan jiru kana last seen online jedha. Inni kunillee baay'ee murteessaadha. Isaa kana ni tuqxanii ammallee who can see your list seen time jedha. Yeroo isin tarree keessaa yookiin onlaayinii keessaa baatan isiniin jechuu isaati. Yeroo san everybody irratti yoo guuttan akkuma dura abbaan fedhe isin arguu danda'a. My contact irratti yoo guuttan namni bilbila isin qabdan isin arguu danda'a. Sadaffaa kana irratti yoo guuttan immootu eenyullee isin arguu danda'u. Kanaafuu sadaffaa kana irratti guuttattanii jechuudha. Qabxii itti aanutti ceena. Torbaffaa guruppii adda addaa keessa akkaataa abbaan fedhe itti isin galchuu danda'urraa itti uftoowattan. Akkaataa namnummaan fedhe asirraa raqama keessan fuudhee yookiin bilbila keessan fuudhee guruppii isin hin galchine. Ammallee bakkuma jirtan kanarra gad deemtanii guruppi ka jedhu kana ni tuqxan. Guruppi kana yeroo tuqxan tokkoffarratti jalqaba who can add me to group chats jedha. Garee guruppiititti eenyutu nama kuu danda'a jedha. Everybody kanarratti yoo guuttan abbaan fedheewu asirraa lakkoofsa keessan linkimaan baasee isin dabaluu danda'a. Asirratti yoo deeffattan ammoo my contact ka jedhu kanarratti yoo deeffattan nama isin contact isaa save gootanii of biraa qabdan malee namuutuu garee biraati irratti isin dabaluu hin danda'u jechuudha. Torbaffaan kana fakkaataa gara saddeettaffaa ceena. Saddeettaffaan paaskoodiin akkaataa itti hidhatuu dandeettanidha. Paaskoodii jechuun fuula kana telegiraama qofa lakkoofsa aappii biraa osoo hin dabalanne kan asitti argaa jirtan kana jechuudha. Telegiraama kana qofa hidhatu kana keessa bakkee amma jirru hin dagatina. Privacy and security kan jedhu kana. Isaa kana passcode lock ka jedhu kana ni tuqxan. Passcode lock ka jedhu kana erga tuqxan akkatti isinii fida. Dijiitii afur hin tarreen hidhatuu qabdan. Fakkeenyaaf amma tokko lama haa jedhu irra deebi'i guutinaan jedha. Re-internaan jedha. Tokko lama godha. Raayitii yeroo lachuu ni gootan. Kalas akkasitti hidhama. Passcodein kana fakkaata. Sagalaffaa device keessan kana yookiin lakkoofsa keessan kana namni biraa ofirratti hidhuu isaati ilaalla. Isaa kana karaa lamaan laalla. Tokko security and privacy ka jedhu kana keessallee gad dhuftanii active seizing ka jedhu kana ni tuqxanii yoo isa tuqxan as jalatti isinii dhufa kan namni biraa hidhatee yoo jiraate jechuudha. Isaa kana settingiin isaa bakka kanaan dhufti. Settingii san tuqxanii log out gootan. Karaa lamaan baasuu dandeettan. Karaan biraa karaan jalqaba ittiin baasuu dandeettan settingii keessan keessa gad dhuftanii osoo privacy and security kana hin seenne jechuudha. Asirra kunuuni argitan jedhee yaada device ka jedhu jira. Device kana yoo tuqxan kunillee bakkuma reefuu sanii jechuudha. Asitti isinii fi abbaan isinirraa hidhate sun yookiin lakkoofsa keessanii yoo baname isaa kanallee settingii bakka kanaa qaba tuqxanii irraa baaftan. Karaa lamaan danda'amaa jechuudha. Gara kurnaffaatti ceena. Kurnaffaan two step verificationidha. Two-step verification kun baay'ee murteessaa fi waan akka dirqamaatittu yoo godhattan ta'uu isaa kana two-step verification kana ni tuqxanii. Two-step verification kana yeroo tuqxan akkatti isinii dhufa qulfii itti isinii fidee set password isiniin jedha. Password kana ni tuqxan. Password kana yoo tuqxan enter your password isin jedha. Fakkeenya tokko lama sadii afur. Kunoo fakkeenya dijiitii 8 akkasitti godhee wayita okay itti godhu ammallee irra deebi'i re-enter password jedha. Tokko lama sadii afur. Hin guuttannan jedhina kanaan amma isin agarsiisuudhaaf godhe malee kanaan hin fayyadamu. Erga yeroo lammataallee re-enter password ka jedhu kan irra deebitanii itti naqxanii bifa kanaan continue jettaniin. Continue yoo jettaniin amman tana hiree biraa isinii kenna. Hinti asirratti waan feetan wayii yaadannoo wayii qabattanii continue gochuu dandeettan. Yoo feetan amootu as dhuftanii skip akkatti irraa gochuu dandeettan. Yoo skip irraa gootan kana amma bakka kanatti email isin gaafata. Asitti emaila keessan yoo itti naqxan bilbilli kun yoo badellee akkaawuntii kana deebistanii banatuudhaaf isin gargaara. Ani akkaawuntii amma emailidhaan banuu waan hin barbaanneef jecha kun akkaawuntii dabalataa waan ta'eef jecha kana banuu hin barbaadu. Emailii keessan asitti itti naqxanii continue jettaniini
confirmation code Gmail keessanii irratti isin ergaa achumarraan dhaytanii verify gootan yoo email hin banuun feene mootu as dhuftaniitiniin skip irraa gootanii jechuudha skip irraa godhee jiraan amma return to setting ginaan jedha erga tarni gootu setting ginaan inni jedhee duubatti irraa deebi'aa jechuudha amma duubatti irraa deebi'e kun amma bakkeessa murteessaa isiniin jedhe sallaala two step verification on tahee jira jechuudha amma kana risaalan yookiin messaging gama biraatitti isinii dhufa amma qabxii 11ffaatti ceena qabxiin 11ffaan yoo rakkoon addaa tokko isin mudatee online irraa fagaattan waan addaa hin beekamne tokko haga namni du'ullee jechuudha rabbi isin ajjeesini yoo online irraa fagaattan yeroo meeqaa hagam dheerattu isin eege akkaawuntiin kun akka ofii isaatiin gubatu guuttatudha fakkeenya rakkoon tokko yeroo nama mudate namni online irraa fagaata online osoo hin seenin yeroo hagamii akka ati geettee yoo si dhabe akkaawuntiin kee kun akka expired ta'uu asirratti murteessita delete my account ka jedhu kana ni tuuyita tokkoffaa osoo online hin seenin baatii tokko lammaffaan baatii 3 sadaffaan baatii 6 afraffaan waggaa tokko jechuudha hagamuu yoo turte waggaa tokko keessatti seenuu qabda yoo baatii tokkotti guutte rakkoo wayii si mudatee yoo ati osoo hin seenin turte akkaawuntiin kun expired sirraa ta'aa yoo mootu waggaa tokko irratti guutte hagamullee yoo rakkatte yoo rakkoon keessun salphaa taate waggaa keessatti seenuu ni dandeettaa jechuudha kun qabxiin 11ffaanis kana fakkaata qabxiin 11ffaan kana fakkaata walumaa galatti qabxiileen barbaachisoon keessaa isiniin jedhe kana fakkaatti qabxiileen gara biraallee ni hafanii barumsa biraa keessatti qabadhee dhiyaadha warri haaraa chaanaala kiyyaaf taatan YouTube irratti leellisaa tuubiin jedhama asirratti ammootu leellisaa info jettanii sarchi yoo gootan chaanaaliin kiyya isinii dhufaa chaanaalii kiyyatti makamuun barnootaalee garaagaraa narraa qooddadhaa isiniin jedha hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.